Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota, jaallatamtoota, maatii Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, biyya keessa, biyya alaa teessanii kan nu hordofaa jirtan, maqaa Waaqa jiraataa Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiin turtanii? Akkamiin sa'aatii kana eegdanii? Galatni Waaqa keenyaa, uumaa keenyaa, qoricha keenyaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kan isa deesse qulqulleettii qulqullootaa, abdii cubbamootaa, waadaa ijoollee Addaamiif kennamte haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam, maqaan ishees kan ulfaate, kan kabajame, kan ol jedhanuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo akkasuma ergamoonni Waaqayyoo halkanittis guyyaattis nu eeguudhaaf kan tattaafatanii, maqaan isaanii kan ulfaate, kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Akkasuma maatii Waaqayyoo tolootni Waaqayyoo qulqulloonni amantaa keenya kanaaf, amantaa keenya ishee duraa ishee dhugaa kanaaf kan wareegaman tolootni Waaqayyoo wareegamtoonni, maqaan isaanii kan yaadatameef, kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyoo baga guyyaa har'aa geessan jecha Waaqa uumaa keenya har'aan nu ga'eef galanni haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa jecha sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Waaqni abbaan keenya anaan bakka kanatti, isinis bakka jirtanitti hunduma keenya jecha sagalee isaatiin nu barsiifatu. Ameen. Maatii Waaqayyoo baga guyyaa har'aa geessanii jecha akka fedhaaf hayyama Waaqayyootti jecha sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Egaa maatii Waaqayyoo barachuu jalqabdanii, dhaggeeffachuu jalqabdanii irraa ta'ee hin baynaa, hanga dhumaatti dhaggeeffadhaatii ergaa isaa jecha sagalee Waaqayyoo kanarraatii hubadhaa isiniin jedha. Egaa maatii Waaqayyoo Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo gooftaan keenya jalqabsiisee nagaadhaan nu haa xumursiisu. Amma kanatti aansuudhaan jecha sagalee isaa mata duree godhannee guyyaa har'aa kan waliin ilaallu jecha sagalee Waaqayyoo abbaan keenya Maatewos Wangeelaawwiin kan barreesse Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa jecha sagalee Waaqayyoo argannu waliin barannaa. Amma walitti deebinaa maatii Waaqayyoo. Maatii Waaqayyoo jechi sagalee Waaqayyoo argannu kunis kana jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa isin yeroo dhuma soomtanitti akka warra of agarsiisuu hin ta'inaa jedha. Egaa maatii Waaqayyoo jecha sagalee kana kan dubbate Waaqayyo gooftaa keenya yommuu ta'u abbaa keenya Maatewos irra bulee jecha sagalee isaa nu'in ijoollee isaa har'a nu barsiifataa jechuudha. Maal jechuudhaan? Isin yeroo dhuma soomtan, yeroo Waaqayyoon kadhattan, yeroo Waaqayyootti boossan, yeroo lagannaa lagattan akka warra of agarsiisuu hin ta'inaa jechuudhaan nu barsiisa. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaate, kan kabajame nuuf haa ta'u.
Yesuus akkana jedhe, isin yeroodhuma soomtanitti immoo akka warra of agarsiiftu nyaara keessan hin guurinaa. Isin soomuu isaan soomuun isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii ni bosoomsuu jedha. Dhugumaan isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru jedha. Kanaaf akka warra soomuu nyaara keessan hin guurinaa. Nan sooma, sa'aatii hamma kanaan sooma, daqiiqaa hamma kanaan sooma jechuudhaan of hin mul'isinaa nun jedha. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaate, kan kabajame, kan ol jedhu nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo, har'as meeqan keenyatu waa'ee soomii kana gadi fageenyaan beeka laata? Meeqan keenyatu gad of qabummaadhaan, lapheedhaan soomaa jira laata maatii Waaqayyoo? Kun hundumaaf iyyuu gaaffiidha jechuudha. Yeroo soomnu an nyaata akkasiin nyaadhe, an nyaata akkasiin dhiise jechuu osoo hin taane, lapheedhaan Waaqayyoo wajjin walii galuudhaan, Waaqayyo qofaatti boo'uudhaan, isa namatti himannu Waaqayyotti himachuudhaan yoo ta'e soomiin keenya soomii dhugaa ta'e nuuf lakkaa'ama. Waaqayyo gooftaan keenya sooma nuti soomnu, kadhannaa nuti kadhannu, laphee qulqulluudhaan akka nuti waammannu, laphee keenya nuuf banee nama ittiin hirmaattuu maaddii isaa dhaaltu mootummaa isaa ta'u nu haa taasifatu. Egaa maatii Waaqayyoo, jechi sagaleen kun kan dubbatame nu'eef kan dubbatamedha. Ijoollee Waaqayyoof warra waa'ee soomii beekaniif dubbatame jechuudha. Warri waa'ee soomii hin beekne silumayyuu durumayyuu hin beekani jechuudha. Kanaaf nuti warri waa'ee soomii beeknu akka gad of qabummaadhaan soomnuuf jechi sagalee kun kan dubbatamedha jechuudha. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaate, kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo, wangeela Maatewos irratti boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee yoo ilaalle hanga 16tti kan argannu waa sadii nu barsiisa. Waa meeqa? Waa sadii. Innis jalqaba irratti waa'ee soomii nu barsiisaa jechuudha. Waa'ee soomii nu barsiisa. Inni lammaffaan waa'ee kadhannaa, waa'ee gara Waaqayyootti wawwaannaa nu barsiisa jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo, sadaffaa irratti kan argannu waa'ee kennaa, waa'ee arjoomuu yookaan waa'ee 10 keessaa tokko kennuu nu barsiisa. Waaqayyo gooftaan keenya jecha sagalee isaa hunduma keenya nu haa barsiifatu. Egaa maatii Waaqayyoo, waa'ee soomii sa'aatii murtaa'eef nyaatarraa dhorkii yookaan lagachuudha. Sa'aatii murtaa'eef, daqiiqaa murtaa'eef nyaata fo'amaa irraa of eeguudha jechuudha. Nyaata fo'amaa kanan jedhe akkuma raajichi Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Ani jedha torban 3 amma ga'utti, torban meeqa? Torban 3 amma ga'utti nyaata fo'amaa hin nyaanne, dhadhaa, daadhii wayinii, coomni, foon afaan koo hin geenye jechuudhaan dhugaa baha. Kanas nutis kana bu'uureffachuudhaan nyaata fo'amaa, foon, daadhii, nyaata dhadhaa fi cooma adda addaarraa kan lagannu kanaafidha jechuudha. Egaa kanaaf waa'ee soomii kana ammas abbaa keenya Isaayaas irra bulee Waaqayyo gooftaan keenya nu barsiiseera. Innis raajicha Isaayaas boqonnaa 58 lakkoofsa 1 kaasee hanga 10tti kan argannu waa'ee nyaata fo'amaatii jechuudha. Nyaatni fo'amaan maali jenneeti ilaallaa jechuudha. Waaqayyo jecha sagalee isaa hunduma keenya nu haa barsiifatu. Egaa maatii Waaqayyo, Isaayaas 58 lakkoofsa 6 irraa dhaqnee yoo ilaalle kana jedha. Soomiin ani fo'adhe
soomii ani filadhe isa kanaa jedha. Soomii ani fo'adhe warra firdii jallaadhaan hidhamanii hiikuu hudhaa waanjoo ittiin furuu. Ilaala, warra cunqurfaman luba baasu waanjoonii hudhamaasi ani isaan irraa caccabsuuf mitiiree jedha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyo abbaan keenya sooma ani fo'adhe isa kanaaree, isa akkasiitiiree, isa of mul'isuutiiree, isa of agarsiisuutiree jechuudhaan nu barsiisa. Waaqayyo gooftaan keenya yeroo nu barsiisu bifa adda addaatiin jechuudha. Macaafa Isaayaas raajicha boqonnaa 58 lakkoofsa 5 irraatii jechi sagalee Waaqayyoo argannu kana jedha. Soomiin ani fo'adhe isa akkasiitiiree jedhee nu gaafata. Inni isin soomuudhaa jettanii isa namni gaaf tokko of dhiphisee, isa namni gaaf tokko of dhiphisee gaaf tokko nyaatu akka dhallaadduu coollagee mataa isaa gadi qabatee uffata gaddaas uffatee daaraa keessaa taa'u kanaayi jedha. Guyyaan Waaqayyo jaallatus isa kanaa jedhee nu gaafata. Egaa maatii Waaqayyoo yeroo soomnutti keessoo keenyaan hojii dabaarraa, hojii cubbuurraa yoo fagaanne Waaqayyotti yoo dhiyaannedha. Nan sooma jennee of mul'isuudhaan, of agarsiisuudhaan ta'uun qabu jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo, kanaaf sooma nuti soomnu sooma jaallatamaa, sooma qulqullaa'aa akka ta'uufi Waaqayyotti dhiyaachuu qabna. Waaqayyoo wajjin deddeebi'uu qabna. Waaqayyoof laphee keenya yoo laanne, keessa keenya yoo laanne, qulqullummaadhaan yoo deddeebine amma ta'attiin soomna, nyaata laganna, namatti malamallaa, nama lollaa, nama hamanna taanaanii soomiin ani filadhe isa kanaaree nuun jedha Waaqayyo kunoo. Soomii ani fo'adhe isa kanaaree jedhee nutti dubbataa jira. Kanaaf maatii Waaqayyoo, sooma Waaqayyo filate, sooma Waaqayyo jaallatu, isa qulqulluu haa soomnu, isa dhugaa haa soomnu, fakkeessuudhaan hin deddeebinu jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyo, Waaqayyo sooma isaa qulqulluu akka soomnuu fi hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf soomiin nuti soomnu wal irratti ka'uudhaan, wal loluudhaan, wal qoccoluudhaan, kan rakkate gargaaruu dhiisuudhaan osoo hin taane jaalala uumuudhaan, kan beela'ee beela baasuudhaan, kan rakkate gargaaruudhaan, kan daare, kan karaarra taa'ee kadhatu karaarra kaasnee gargaaruudhaan, kan waan nyaatu dhabee karaarra taa'uuf nyaata yoo laanne, kan kufe yoo kaasne, soomni keenya sooma dhugaa ta'ee nuuf lakkaa'ama jechuudha. Sooma nuti soomnu Waaqayyo abbaan keenya sooma dhugaa godhee hunduma keenyaaf nuuf haa fudhatu. Egaa maatii Waaqayyoo, nuti yeroo soomnutti, yeroo gara Waaqayyootti deddeebinutti jaalala isaatiin yoo ta'e, lapheedhaan gaarummaa isaa yoo dubbanne, dhugumatti soomni keenya sooma dhugaa, sooma jaallatamaa ta'e Waaqa keenya duratti nuuf fudhatamaa jechuudha. Waaqayyo sooma keenya, laguu keenya, kadhannaa keenya hunduma keenyaaf nuuf haa fudhatu. Inni lammaffaan warreen sadan keessaa inni lammaffaa irratti argannu waa'ee kadhannaadha. Kadhannaan Waaqayyotti boo'uudha, Waaqayyotti dhiyaachuudha, Waaqayyotti wawwaachuudha. Yoo Waaqayyotti boonye, yoo Waaqayyotti imimmaan keenya ganamaaf galgala yeroo hundumaatti yoo garsaatti dhiyeeffanne, kadhannaa keenya lapheedhaan yoo ta'e Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf dhagaa jechuudha. Waaqayyo kadhannaa hunduma keenya nuuf haa dhaga'u. Egaa maatii Waaqayyo, akka kadhannusi Waaqayyo gooftaan keenya fakkeenya adda addaatiin nu barsiisaa jechuudha.
akka kadhannuuf kadhadhaa isiniif kennama barbaadaa ni argattu rukutaa isiniif banama jechuudhaan waaqayyo gooftaan keenya akka isa kadhannu akka isatti boonynu akka isatti walwaatnu nu barsiisa jechuudha. Egaa maatii waaqayyo asirratti jechi sagalee waaqayyo tokko waliin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu barsiifatu. Innis wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 14 lakkoofsa 9 hanga 14tti jechi sagalee waaqayyo argannu akkana jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 hanga 14tti akkana jedha. Yesuus jedha namoota warra qajeelummaatti jiraanna jedhani of amanatanii warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti fakkeenya kana dubbatee jedha. Ilaalaa yaa kiristaanota, fakkeenya kana ilaalaa. Innis jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galanii gara mana qulqullummaa deemanii gara mana qulqullummaatti ol seenanii isaaniin fariisicha tokkoo fi namicha qaraxa fuudhu tokko turanii jedha. Laala namoota lama, tokko fariisicha inni lammaffaan nama qaraxa kutu isaan lamman kana argee jedha. Fariisichi fuula dura dhaabbatee garaa isaa keessatti yaa Waaqayyo akka namoota warra kaanii warra saamtuu warra jalloota warra ejjitoota yookiis akka qaraxxuu kanaa iyyuu waanan hin ta'iniif sin galateeffadhaa ittiin jedhe. Ilaala, gad of qabuudhaan gad of deebisuudhaan ani isaanii gadi waan ta'eef sin galateeffadha jechuudhaan Waaqayyoon galateeffate. Torban keessaa guyyaa lama, torban keessaa guyyaa meeqa? Guyyaa lama nan sooma waanan argadhu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan kenna jedheeti kadhate. Ilaalaa, torban keessaa guyyaa lama ani nan sooma nyaata nan lagadha 10 keessaa tokko nan kennaa jedhe namichi kun fariisicha jechuudha. Yeroo kana torban keessaa guyyaa lama jechuu isaa waliin hiiknee ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu barsiifatu. Torban keessaa guyyaa lama jechuun kan nuti soomaa jirru, sooma nuti qabanne, sooma ijoolleen Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaas ta'ee biyya adda addaarraa kan soomani. Sooma torbanitti guyyaa lama kun maal yoo jenne? Soomni kun guyyaa arbiidhaa fi jimaata kan soomnudha jechuudha. Guyyaa arbii fi guyyaa jimaata maaliif soomtu jechuudhaan gaaffii nutti dhiyeessa. Egaa maatii Waaqayyoo har'a addunyaan waa'ee soomiitiif gaaffii adda addaa dhiyeessuu danda'a. Waa'ee arbiif jimaata guyyaa kana asumarraa arganna jechuudha. Kanaaf addunyaa dogoggoree gara dhugaatti akka deebi'uuf Waaqayyoo lapheesaa isaaf haa banu. Egaa maatii Waaqayyoo inni qaraxa fuudhu sun immoo maal akka jedhu waliin ilaalla. Inni qaraxicha fuudhu maal jedha laata? Inni immoo inni qaraxa fuudhu suni garuu achi fagaatee dhaabbatee ija isaa ilaalee gara Waaqaatti ol hin ilaalle. Qoma isaa rukutachaa yaa Waaqayyo anaan nama cubbamaatti araaramii jedhe. Ilaalaa yaa kiristaanota, kana kadhannaan dhugaan, kana soomii dhugaan, kana fakkeenya dhugaan. Yaa Waaqayyo ani nama cubbamaadha. Ol ilaaluu dadhabee ilaala. Gara Waaqayyo ilaaluuf sodaatee cubbuu kootiif jedhee yaa Waaqayyo maaloo natti araarami jedhee qoma isaa rukutatee ani nama cubbamaadha natti araarami in jedha ture malee jedha. Egaa isa fariisicha sana irraa namichi qaraxa fuudhu
kun waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee lakkaa'ameefi jedha. Waaqayyo hojii keenya hundumaa qajeelaa godhee nuuf fudhatu. Gara mana isaattis akka deebi'ee isinittan hima, kan onni of qabu hundinuu gad deebifama, kan gad of deebisu immoo onni qabamaa jedhe. Ilaala yaa kiristaanota, inni fariisicha ol of qabuudhaan, inni qaraxa kutu kun immoo gad of deebisee kadhachuudhaan, yeroo kana waaqayyo maal jedhe? Dhugumaan isiniin jedha, kan gad of qabu ol kaafama, kan ol qabu immoo gad deebifama jedhe. Waaqayyo nama gad of qabee waa'ee isaa dhugaatti amanee baratee jiraatu hunduma keenya nu haa taasifatu. Kanaaf maatii waaqayyo asirratti waa'ee gad of qabuudhaan, gad of deebisuudhaan yoo kadhanne, dhugumatti waaqayyo cubbuu keenyarraa hunduma keenya nu qulleessaa jechuudha. Waaqayyo cubbuu tokko keenya hunduma keenyarraa nuuf haa qulleessuun jedha. Maatii waaqayyo asirratti waa'ee soomiisi bifa kanaan baranna. Inni itti aanu immoo waa'ee kennaati. Maatii waaqayyo eenyuree laata? Kan 10 keessaa tokko kennu, mana waaqayyo ijaaruuf kan tattaafatu, jireenya isaa guutuu waaqayyotti kenne, yaa waaqayyo kan koos kan keeti jedhee titunaa kenne jedhee akka abbaa keenya Iyyoob eenyutu kadhata laata? Waaqayyo kenne kan fudhatu sisadha jennee kan qabnu keessaa meeqan keenyatu 10 keessaa tokko galaachaa jirra? 100 keessaa 10, 1000 keessaa 100 eenyutu laachaa jira laata maatii waaqayyo? Kanaaf 10 keessaa halaannu, 10 keessaa tokko halaannu, kan rakkate gargaarru, kan beela'e beela haa baasnu, kan daare ta'uufisnu. Yoo kana goone fuula waaqayyo duratti hojii gaarii ta'ee nuuf lakkaa'ama. Waaqayyo hunduma keenyaaf hojii keenya hojii gaarii godhee nuuf haa lakkaa'u. Kanaaf waa'ee arjoomaa yookaan kennaa kana yoo ilaalle, wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa akkana jedha. Jechi sagalee waaqayyo ulfaataan akkana jedha. Waliin ilaalla. Ati yeroo kennaa kennitu, ati yeroo maal gootu? Kennaa kennitu, harki kee bitaan yoo laate, harki kee mirgaa yoo laate, harki kee bitaa hin beekin jedha. Harki kee bitaadhaan beekuun qabu, mirgi yoo kenne bitaan hin beekin jedha. Kana jechuun kanan kenne jennee namatti odeeffachuudhaare yaa saba waaqayyo? Kana kenneera jennee odeeffachuudhaare? Lapheedhaan waaqayyo wajjin wal beeknee, waaqayyo wajjin haasofnee, harka mirgaatiin laannee, nama biraatti odeeffachuu dhiisnee, waaqayyo yoo beekadha namni beeku homaa nun fayyadu. Homaa tokko nun fayyadu kan namni beeku, kan waaqayyo beekutu nuuf caala. Kanaaf maatii waaqayyo waa'ee kennaa kanarratti akennu, 10 keessaa tokko laannu, kan rakkate gargaarru, kan beela'e daaraa baasnu, mana waaqayyo jigaa kaasnu, mana waaqayyo diigame, mana waaqayyo gubachaa jiru bakka buusnee haa ijaarru. Waaqayyo hunduma keenya nama mana isaa ijaaru nu haa taasifatu. Hanga dhumaatti hunduma keenya nu haa dhaabu. Waaqa kakaasee jalqabsiisee immoo nu xumursiise. Maqaan isaa kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Mata duree guyyaa har'aa barumsa keenya waliin barannee wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee hanga 18 sagalee waaqayyo argannudha jechuudha. Innis yeroo soomtanitti, yeroo dhuma soomtanitti akka warra of agarsiisuu hin ta'inaa. Galatni waaqa keenya, waaqa nu barsiifate, waaqa nu gorse, waaqa nu dhoykameef galanni ulfinni maqaa isaaf haa ta'u. Deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam, ergamoota waaqa toloota qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniif, maqaan isaanillee kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.